Hi, nagaa jirtu an Dirribaa Yaleen jedhama. Har'as egaa barumsa keenya seerluuga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Mata dureen kun qabiyyeensaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'ee akka inni haala salphaa ta'een namootaaf hubatamuu danda'uuf jechaan afaan keenya yookaan afaan Oromootiin ibsatti kennaa jechuudha. Mata dureedhuma waliigalaa egaa amma waa'ee isaa dubbachuudhaaf yaale isaa English Grammar Explained in afaan Oromoo jedhu kana jalatti mata duree addaa guddaa tokko Parts of Speech isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Mata duree Parts of Speech jedhu kana jala qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8 akka jiran kanaan dura dubbadheen ture. Tartiiba isaas barumsa keenyaa samarsaa jalqabaa yookaan barumsa tokkoffaa irratti kaa'een ture. Hanga ammaatti egaa isaan keessaa warra 8 kana keessaa jechuudha. Nouniif qabxiiwwan isa jala jiran, pronouniif qabxiiwwan isa jala jiran, verbiif qabxiiwwan isa jala jiran, akkasuma har'a parts of speech jala qabxiiwwan 8 jiran keessaa barumsa isaa qabxii isaa arfaffaa walii wajjin ilaallaa. Qabxii isa jala jiraniin isa arfaffaadha. Marsaa barumsaa keenyaan immoo marsaa 17ffaa ta'a jechuudha. Barumsi kuni tarii namoonni hanga ammaatti barumsa kana yeroo jalqabaaf reefu har'a dhageessan yoo jiraattan egaa gara dudduubaatti deebitanii YouTube irraa YouTube chaanaalii maqaan isaa Dirree Afaan Tube isa jedhuun yodattanii ilaaltaniif barumsa kana hordofuu dandeessu jechuudha. Egaa har'a gara kallattiidhumaan barumsa keenya guyyaa har'aatti yeroo ceenu waa'ee adverbiitii jechuudha. Barumsi keenya guyyaa har'aa waa'ee adverbii dhannee yeroo ibsa isaa ilaallu maal jechuudha adverbi jechuuni. Yeroo yoo ilaalleef adverbs are words that describe adjective verbs or another adverb jedha. Jechoota adverb jechuun jechoota warra akkamiiti? Jechoota ta'anii warra adjectivii ibsaniidha. Fakkeenyaaf bal'inaan yeroo gara ibsuu isaatiitti dhufnu walii wajjin ilaaluu dandeenya. Yookaan immoo warra verbii ibsaniidha. Adverbiin yeroo inni itti adjectivii ibsu jira. Yookaan immoo akkamittiin adjectivii gara adverbiitti jijjiiranni jedhu baay'ee salphaadha. Yookaan immoo adverbii dhumta akkamittiin verbii ibsa. Verbii warri jedhaman eenyu fa'i? Adverbiin immoo akkamitti waa'ee verbii dubbata sentensii tokko keessatti isa jedhu walii wajjin ilaalla. Akkasumas immoo ofiidhuma isaa adverbii gara biraayyuu immoo itti describe yookaan ibsuu danda'a waan ta'eef adverbii jechuun jechoota warraa adjectivii ibsan, verbii ibsanii fi adverbiidhuma mataa isaayyuu immoo ibsan ta'uu danda'a waan ta'eef bal'inaan tokko tokkoon yeroo itti dhufne ilaalaa deemu immoo caalaan nuuf hubatamuu danda'a. Mata dureewwan hanga ammaatti ilaalle keessaa inni kun haala baay'ee dafee nama hubatamuu danda'uun salphaadha jedheen yaada waan ta'eef hordoffii keenya cimsuunis gaariidha jedheen yaada. Otuu gara tokko tokkoon ilaaluun naqin fuula duramee akaakuuwwan adverbotaa jiran walii wajjin ilaallaa. Inni jalqabaa adverb of manneridha. Adverb of mannerii jechuun warra akkamiitii hojiin isaan immoo maaloodha isa jedhu walii wajjin ilaallaa. Itti fufnee adverb of place isaan jedhaman immoo maayinni warra akkamiiti isaan eenyu fa'i isa jedhu ilaallaa. Sadaffaa irratti adverb of time inni jedhamu jiru isa kanas bifuma wal fakkaatuun ilaallaa. Adverb of frequency inni jedhu jira isas walii wajjin ilaallaa. Adverb of degree inni jedhus jira isas qabxiiwwan isa jala jiranii fi hojiin isaan immoo maaloodha akkamitti hubachuun danda'ama isa jedhu ilaalla. Har'agaa shanan kana yeroo tokkichatti ilaaluudhaaf yeroonis nun ga'u dheeratees immoo akka nun nuffisiifneef jecha ani har'a qabxii isa jalqabaa adverb of manner isa jedhu irratti bu'uureeffadheen walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Adverb of manner isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kallattiidhumaan gara adverb of manneriitti yoo dabarre adverb of manneriin akkuma ibsa isaarraa arguun danda'amu this adverbs answer the question how. Adverbonni kun gaaffii akkamitti jedhuuf deebinuuf kennu. Adverb of manner jennee warri nuti waamnu akkamitti wanti tokko ta'e, akkamitti hojjete, akkamitti hojjetame, akkamitti raawwatame wantoota akkasii fi deebinuuf kennu yookaan immoo waa'ee isaa ibsuu jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota muraasaa adverb of mannerii ibsan keessaa yoo ilaalleef warra akkamitti
isa jedhu nuuf deebisan keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechi quickly jedhu jira. Quickly'n asitti adverb of manner'idha. Akkaataatti si'aayinaan yookaan immoo saffisaan wanti tokko hojjetame nutti dubbata. Eessaa dhufe jalqaba isaa jennee yoo ilaalle immoo adjectivii irraa dhufe. Adjectivii jecha quick jedhutu ture. Nummoo gara quickly'tti deebisnee adverb of manner'ii akkaataatti wanti tokko raawwatamuuf malaa tokko akka inni hiika akkasii nuuf godhatu goonee jechuudha. Akkamittiin adjectivii gara adverbiitti deebisnaan ni jedhu adeemsa mataa isaatii qabaa kanatti fufee duraa duubaan tokko tokkoon isaaniin in ilaalla. Fakkeenyaaf inni ittaanu beautifully inni jedhu kuni adverb of manner'idha. Attamitti beautifully eessaa dhufe inni kun jecha beautiful jedhutu ture yookaan adjectiviitu ture gara adverbiitti yeroo geddarre immoo kana fakkaatee jechuudha. Slow jecha adjectiviin tureera. Nummoo slowly goonee adverb of manner'ii ta'e. Attamitti slowly isaan kanaan gadadaametti sentensiidhaan yookaan himaan deggerree fakkeenya keenya yeroo nu itti ilaallu hin dhufa. Adjectiviin fast jedhu adverbiin isaas fastiidhuma waan ta'eef adverb of manner'ii yookaan immoo akkamitti isa jedhu innumti kun lamaan isaayyuu ibsa jechuudha. Shortly, loudly, faithfully, badly, quietly, clearly, bitterly, happily, sadly, angrily isaan jedhan kun hundumtu adverb of manner'ii. Adverbota warra manner'ii yookaan immoo attamitti gaaffii jedhanii fi deebii kennaniidha jechuudha. Fakkeenyaaf mee himaan immoo deggirre yoo ilaalle she preached shortly. Attamitti barsiifte isheen shortly gabaabsite. How isa jedhuu fi shortly'dha jechuudha deebiinsaa. Akkamitti barsiifte gabaabsitee barsiifte. Isa kana immoo sakamtu nutti hima. Adjectiviin short jedhu tureera. Nummoo akkamitti isa jedhu akka inni nutti himuuf jecha shortly goonee jechuudha. Kanaaf adverb of manner'iin shortly'dha jechuudha. Lammaffaa irratti yookaan fakkeenya kan biraa tokko yoo ilaalle he explained clearly. Attamitti ibse gararraatti maal jenneerra? This adverbs answer the question how jennamini attamitti ibse inni how attamitti ibse ifaa godhe clearly. Clearly'n adverb of manner'idha jechuudha. Eessaa dhufe clearly inni jedhu kun adjectivii clear jedhutu ture nummoo clearly goone jechuudha. Fakkeenyaaf he approached them badly. Attamitti itti dhiyaate how haala gaariin ta'iniin. Kanaaf bad adjectiviin jedhu tureera nummoo adverb of manner'ii yeroo goone badly. Attamittiin adjectivii fuunee gara adverbiitti jijjiirraan ni jedhu immoo adeemsa mataa isaatii qaba. Asatti dhufne siniin jedheera. Egaa he talks fast. Attamitti dubbata inni ariifatee how ariifatee. Kanaaf fast jechi jedhu kun adjectiviidhas adverbiidhas waan ta'eef akkeessu hubachuun gaariidha jechuudha. Akkaataatti adjectivii gara adverbiitti jijjiirru roolota keessaa warra isa jalqabaa goone yoo ilaalleef maal jedha? Adverbs of manner are formed by adding ly to an adjective jedha. Ruulii baay'een yookaan akkaataatti adjectivii irraa gara adverb of manner'iitti jijjiirru karaan salphaan tokko adjectivii makeenya irratti dhannee dhuma isaa irratti illee fooyi dabaluudhaanii jedha. Fakkeenyaaf adjectiviin jira, adverbiin jira, short inni jedhu jira. Shortiin adjectiviidha fakkeenyaaf gabaabaa. Nummoo yeroo adverbii goone maal goone shortii dhuma sanatti dhannee akka qajeelfama armaan olitti jirutti illee fooyi itti daballee shortly ta'ee jechuudha. Kanaaf adjectiviin adverbii nuuf ta'e adverb of manner'ii ta'e jechuudha. Adverb of manner'iin immoo how gaaffii isa jedhuuf deebii kennaa jenneerra. Clear'iin adjectiviidha fakkeenyaaf gara adverbiitti yeroo deebisne dhannee illee fooyi qofaatti daballee clearly akka inni ta'u goone. Bad fakkeenyaaf badiin adjectiviidha illee fooyi itti daballee badly akkamitti badly akka inni ta'u goone jechuudha. Ruuliin lammaffaa qajeelfamni ittiin adjectivii gara adverb of manner'iitti jijjiiranii maal jedha? For adjectives that end with y we need to change the adverb ending to ily. Asitti immoo maal jedha? Adjectivoota fakkeenyaaf dhumni isaanii y ta'e jechi easy jedhu jira fakkeenyaaf iddoo kana. Easy adjectiviin easy jedhu jira. Yeroo jechi tokko yookaan adjectiviin tokko qubeen dhuma isaatii y ta'u battaluma qubee sana haqnee gara ayitti isa jijjiirra tokko gara ayitti jijjiirra.
isa booddee elliif waa immoo dhuma isaatti daballaa jechuudha. Adjektiivii irraa gara adverbiitti yeroo jijjiirru karaa inni gara biraan jechoota warra dhumni isaanii qubee waayiidhaan dhumu adjektiivii ta'anii jechuudha. Jalqabaa qubee waayii sana gara ayitti jijjiirraa isa booddee elliif waa itti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf itti fufnee laakii isa jedhu yoo ilaalle laakii adjektiiviin jedhu kun qubee waayiidhaan dhume maal goone yeroo gara adverbiitti jijjiirree waayii sana dafnee ayitti jijjiirree isa booddee elli waa itti daballee jechuudha. Kun immoo karaa ittiin adjektiivii gara adverb of manner'itti jijjiiran qajeelfama isa gara biraa lammaffaadha jechuudha. Fakkeenyaaf greediin waayiidhaan xumure jechi qubeenni dhumaa isaati. Isa booddee waayii sana haqnee ayitti jijjiirree isa booddee elliif waayii isa galarraa irratti elliif waayii qofaatti daballe. Isa kanarratti immoo waayiidhaan warra dhuman immoo waayii sana ayitti jijjiirree isa booddee elliif waayii itti daballee jechuudha. Qajeelfamni gara biraan sadaffaan immoo karaa ittiin adjektiivii gara adverb of manner'itti jijjiirru keessaa warra fuuliidhaan dhumanidha. Fakkeenyaaf for adjectives ending in full the adverb ending is fully jedha. Fakkeenyaaf adjektiivonni warri full jedhamanii dhuman maal goona jedha akkuma jirutti ta'ee nimmoo elliif waa itti daballaa jechuudha. Isa jalqaba irratti laalle irratti akka maal akka itti daballu laalleerra. Isa lammaffaa irratti akkamittiin waayii ayitti jijjiirree elliif waa itti daballu laalleerra. Isa kana irratti immoo adjektiivota warra full jedhamanii dhuman fakkeenyaaf beautiful isa jedhu kana fuldhaan dhume yerus maal goona inni akkuma jirutti taa'ee elliif waa itti daballa. Elliin dabilii ta'a jechuudha. Isa kana keessatti immoo adverb of manner yeroo goonu jechuudha. Fakkeenyaaf truthful fuuliidhaan xumuree maal goona elliif waa qofaatti dabaluudha jechuudha. Kanaaf truthful ta'ee jechuudha. Inni gara biraan karaa ittiin adjektiivii gara adverb of manner'itti jijjiirru ruuliin gara biraan jechuudha. For adjectives ending in le remove the e and add y. Fakkeenyaaf adjektiivota akka qajeelfama isa kanaatti immoo adjektiivota warraa leedhaan dhumanii yeroo gara adverb of manner'itti jijjiirru ishee dhumaa sanaa battaluma haqnee bakka ishee waa'ee buusuu duwwaadha. Inni kun immoo qajeelfamni inni arfaffaanii jechuudha. Kaasnee battaluma sana immoo waa'ee bakka ishee buusnee adverb of manner'itti jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf gentiliin dhaan dhumee isa booddee sana haqnee gara adverb of manner'itti jijjiirree yookaan gara adverbitti jijjiirree waa'ee goone jechuudha. Sana qajeelfama gara biraa goonee wanti nu ilaallee an adverb of manner modifies a verb. Adverb of manner'iin yeroo inni itti verbiin ibsu tokkos jira jennee immoo dubbannee turre. Fakkeenyaaf she talked slowly. Adverb of manner'iin sentensii kana keessatti amma slowly attamitti slowly inni jedhu kun maal ibsee dubbachuu ishee tookii gochuu ishee ibse. Attamitti slowly dubbatte garuu immoo dubbachuu ishee immoo tookii gochuu ishee immoo booddeetti deebi'ee verbii sana yeroo inni itti describe gochaa jirudha jechuudha. Kanaafiti adverb of manner'iin verbiin akka itti verbiin sun raawwatame in ibsaa jenne kan nuyi jalqaba irratti dubbannee turreef. She shut the door quietly inni jedhu kun attamitti quietly shati gootee hin cuftee balbala sana suuta jettee cuftee. Amma adverb of manner'iin quietly jedhu kuni akkaataa ishenitti balbala cufte nutti hima. Cufuun immoo shatiidha. Shatiin immoo verbiidha. Kanaaf adverb of manner'iin akkaataa itti verbiin sentensii kana keessatti raawwatame nutti himaa jira jechuudha. Kanaaf adverb of manner'iin verbi describe godhaa kan jedhamuuf. Egaa dhaggeeffatoota barumsi keenya guyyaarraa waa'ee adverbii keessaa immoo adverb of manner isa jedhamu kanan gammaatti walii wajjin ilaalaa turre fakkaata. Barumsi keenya itti aanu waa'ee adverb of place'iti. Barumsi marsaa 18ffaan jechuudha. Hanga sanatti egaa barumsa kana yoo jaallattaniitu ta'e social media garaagaraa irratti laayikii godhaa, sheerii godhaa. Viidiyoon barumsa kana yeroo yerootti akkasiin qaqqabuttis immoo egaa YouTube irraa maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii jedhu dhaxxanii yoo subscribe gootaniif
yeroo yerootti isin qaqqabaa jechuudha. Hangammaatti waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa, yeroottaan wal argina.